kanneen naannoo Dabra Maarqosii fi Shawaa Roobitirra yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Walitti dhukaasi kun kaleessaa qabee Dabra Maarqos, Dambacaa, Finoota Salaam, Amaanu'eelii fi naannoo isaatti akkasumas magaalaa Shawaa Roobitii fi naannoo isaatti itti fufuusaa kanneen yaada kennan kun ibsanii lubbuu namaarrattis miidhaan dhaqqabu dubbatu. Walitti dhukaasi itti fufe kun hospitaala riferaalaa Dabra Maarqos keessatti tajaajila qindoomina qabu kennuu irratti dhiibbaa geessisuusaa garuu namni dhukaasa gaggeeffameen miidhamee gara hospitaalichaatti geessame hin jiru jechuudhaan meedikaal daayirektara akka ta'an Dr. Abbuyyee Zallaqa ibsanii jiru. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanarratti hoogganni mootummaa kan magaalaa Maarqos iddoo sana waan hin jirreef jecha deebii gama isaanii argachuun hin danda'amne. Walumaa gala dhimma kana laalchisee bulchiisa naannoo Amaaraa fi waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin ta'es akkasuma milkoofne. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa hagayya 19 hanga 30 bara 2015 keessumaa godina Goojjam Bahaa, magaalaa Dabra Maarqos, godina Goojjam Kaabaa, Adeetii fi Maraawii, godina Gondar Kibbaa, Dabra Taaboor, godina Gondar Waaltaa, Dalgii, godina Shawaa Kaabaa, Maajatee, Shawaa Roobitii fi Hinxooqiyaa fi naannoo gandeen baadiyyaa jiran tokko keessatti walitti bu'iinsi uumameen siiviilonni nagaa hedduun du'u ibsa jimaata darbe baase. Gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Masfinaarraa Geeddaseerraa gabaasee jira. Gareewwan hidhatanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran wajjiniin akka mariin nageenyaa taasifamuudhaaf karoorfame Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishineriin dhaabbatichaa Dr. Yoonaas Adaayee faayidaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachisuu waan ta'eef adeemsa marichaa keessatti gareen waraana bilisummaa Oromootii fi gareen hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiru faannoon akka qooda fudhatan taasifamaa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sochii kana keessattis hirmaannaan mootummaa akka jiru kan ibsan Dr. Yoonaas dhimma kanaan walqabatee jaarsoliin biyyaa abbootiin hayyooteenii fi dhaabbileen siiviikotaa bakka jiranutti akka keessa hirmaatanu ibsanii jiru. Gabaasni kun kan nu dhiyeesse Gabra Mikaa'el Gabra Madiine. Amma gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu feestivaalii addaa Eertiraa kan biyya Jarmanii magaalaa Stuttgart keessatti taasifamu irratti jeequmsa uumameen walqabate qondaaltota poolisii dabalatee namoonni kurnanitti lakkaa'aman madaa'uu isaanii poolisiin biyya Jarmanii ibsee jira. Gabaasni kun bal'inaan kunooti. Walitti bu'iinsa kanaan poolisoota 26 hirmaattota ayyaanichaa yookaan feestivaalichaa 4 fi deeggartoota mormitootaa 2 dabalee walumaa gala namoonni 32 madaa'u poolisiin ibsee jira. Sagantaan deeggartoota mootummaa Eertiraan qophaa'e kun sanbata darbe waaree booda jalqabuuf yeroo muraasa dura mormitoonni mootummaa Eertiraa gara 200 ta'an alatti walitti qabaman poolisootaa fi hirmaattota sagantichaa irratti dhagaa qaaruuraa fi meeshaalee biroo darbachuu jalqaban jedha poolisiin. Mormitoota Eertiraa kanneen deeggaran gara 228 ka ta'an Stuttgart keessatti qaamolee seera kabachiisaniin to'annaa jala oolu poolisiin naannoo dilbata kaleessaa ibseera. Hojjetoonni seera kabachiisan kanneen gara 300 ta'an bakka jeequmsi kun itti dhaqqabetti bobbaafamanii gareewwan faallaa walii dhaabbatan lamaan gidduutti hokkara guddaatu isaan mudatee jedhan ittaanaa koomishinarri poolisii Stuttgart Kaarsan Hofer. Mormii isaanii iddoo biraatti akka gaggeessaniif kan aangawoonni murteessan dhaquu diduudhaan morkachuu isaanii poolisoonni ibsaniiru. Zimbabwee keessatti filannoo waliigalaa erga taasifamee ji'a tokko yeroo hin guunne keessatti mormitoota hidhaman irratti reebichii fi dararaan raawwachaa jira jechuudhaan himannaan dhiyaatee jira. Oduun kunis kunooti. Pireezidaantiin irra deebiin filataman Emerson Mnangagwa dhaadannoo nagaa, jaalala, wal danda'uu fi walii obsuu kan jedhu jalatti kan dorgoman ta'us ammas ifatti dubbachuu isaanii itti fufaniyyuu paartiin mormituu tumsa lammiiwwan jijjiiramaa jedhamu akka jedhutti bakka bu'oota isaa filataman dabalatee miseensonni mormitootaa 10 ol ta'an qondaaltonnii fi rogeeyyiin to'annaa jala oolaniiru yookaan butamaniiru jedha. Miseensi paarlaamaa fi miseensa mana maree kataate Mooriin Kaademuungaa torban dabre himannaa yaalii ajjeechaa fi qabeenyaa irratti miidhaa hamaa geessisuu jedhuun himatamanii mana murtii duratti dhiyaatan jedhan abukaatoon isaanii Haarisan Koomo. Waraqaa ilaalanii ragaan gahaan isaan dhiyeessan tokkollee akka hin jirre murteessan kanaafis gadhiifamuu qabdi jedhamee murtoo raga'ameera jedhan. Miseensi mana maree naannoo haaraa ka paartii mormituu guddichaa isaa fi firrisaa osoo konkolaataan deemaa jiranii namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleelamuudhaan konkolaataa keessaa baafamanii qawwee elektiriikii nama adoochu itti dhukaafame sana booda harki hidhamee konkolaataan fudhataman jedhu abukaatoon waa'ee mirga namoomaa Daaglaas Kooltiraat. Gareen mirga namoomaa waa'ee Zimbabwee keessatti ta'aa kun haaraa akka hin taane kan galmeessan ta'us pireezidaantiin haaraa fi paartiin isaanii himannaa dhiyaate irra deebiin haalaa jiru. Yaa'iin waliigalaa tokkummaa mootummoota gamtoomanii torban kana Niiwuork keessatti hooggantoota addunyaa walitti fidu walgahii har'a taasisuun kaayyoo misooma addunyaa guutuu galmaan ga'uudhaa fi tattaaffii saffinaan taasifamuu qaban irratti akka xiyyeeffatu ibsamee jira. Oduun kunis kunooti. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guterres walgahii wiixata har'aa jalqabamu dura akka dubbatanitti galmoota misoomaaf keenya itti fufiinsa qaban 17 keessaa 15 qofaatu hanga bara 2030tti galma ga'uuf karaa qabatee jira jedhan. As governments, as businesses, as members of civil society, as young people, as activists. As you begin your deliberations today, I urge you to think big and be ambitious. This is not the time for incrementalism. Akka mootummootaatti, akka daldalaatti, akka miseensota hawaasa siiviliitti, akka dargaggootaatti, akka rogeeyyiitti,
arra marii keessan yeroo jalqabdan waan guddaa akka yaaddaniif hawwii guddaa akka qabaataniin isin gaafadha. Yeroon kun yeroo suutatti tirannu miti. Yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Harki hundaa itti hirmaachuu qaba. Irratti hojjechuudhaaf kan xiyyaafatames hiyyummaa dhaabuu, beela dhaabsisuu, annisa gatii madaalawaa ta'e argachuu mirkaneessuu, jijjiirama qilleensaa ittisuuf tarkaanfii hatattamaa fudhachuu, walqixxummaa saalaa guddisuu ka jedhu dabalata. Gama kaaniin dilbata kaleessaa gaazii faalama qilleensaa hordofsiisu fayyadamuun akka dhaabatu pireezidaan Joo Baayideniin kan gaafatu hiriirri tokko magaalaa Niw Yoork Manhaatan keessatti gaggeeffamee jira. Hiriirri torban tokkoof turu kun kan haala jijjiirama qilleensaa ilaalchisee kan eegale yoo ta'u yeroo hoogganoonni addunyaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf teerraa gara giddaa ayyaanaatti malaa turan irratti hidhattoota faannoon dhaqqabe jedhame kun lubbuu namoota 5 galaafatee jira. Imala kanarra kan turanii fi miidhaan kanarra dhaqqabe hojii konkolaachisaan kan jiraatan namni tokko waan ture akkasitti ibsu. Bokkaa wayiroo galgala sodaannee kuchilirra bulleen sa'a qillootti qabaqalu waan qammasii deemaa ture gaafa makkalaakaan duriitti nu gaggeessitu akkas akkasii mucaa obboleessa kee shufeetu jira guddaamee maatii tokkoraa jenneen inni didan makkalaachaan suni dandoodii irraati kaaneetu gaafa dichoo keessa geenyu marfata dhuma asfaaltii qabachuu gaafannu namni sadii nu dura goruu ta'ini nu qaabsisani birrii fidaan birrii maallaqa kiisee kisira hunda ilaanneef maallaqa dhaanii bilbila kennan bilbila hundi ilaateef amma uti jarri sun sakattaanii jiranii jarri afaan dabaa nutti dubbanne inni tokko fuula sattuu waan biraa hidhateedha sharbii wayii fiigaas madhuutu filaashii isa akka irraatti fuudheetu meeshaa shufeeriin karaa gamaa qesilmanii ciisaa ture shufeeritti ta'e deebi'ee annumne hunda keenyatti dhukaas arginu. Konkolaataa keessatti isinitti dhukaase moo gadi isin buuseetu? Gadi buunee qarshii laannee mobaayila laannee waan baanu galaanneef. Nama meeqa taatu isin kan konkolaataa sana gubbaa turtan? Gara nama 17 dhufu. Gaafa ilaallu namni kan jiru dubartoota oloofanii jarri biranii jiru. Waa'ee namoota isaan duuka turan kan miidhaan irra ga'ees yoo ibsanis? Wallahi nama tokko dambaa kan gama namni garri nu beekama beekama shan doonii battalatti maal maatii obbolaan maaman tokko keessatti nama sadiitu ga'e. Tokko ameen nuuradhama. Ameenii fi Ahmed Baaboo Ajimaan Mudee jedhama. Konkolaachisaa mucaan xiqqaa tokko jira. Mucaan xiqqaa waggaa 20 wayii. Wallaadin sirriin nuuru. Namni sadii nama warri bira jiranii waanuma hafamu fakkaatu. Balaa kana kan geessise eenyudha namoonni kun hime? Maal dhumaa dhibbatti faana amaariif haasu. Hidhattoonni sadeen kun erga dhukaasanii namni kaan du'u arganii booda bakkichumatti nu dhiisanii deemnaan kan nu keessaa miliqanii turan namni tokko konkolaataadhaan gara giddaatti nu fidanii jedhu. Namni miidhamtoota kana konkolaataadhaan gara hospitaala giddaa ayyaanatti fidee jedhame kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene tokko VOF yoo dubbatan warri balaa geessise kuni jalqaba dubartootaa fi daa'immaniin deemaa jedhee warra hafetti dhukaasu aansee jedhu. Dhukaasa imaltoota irratti baname kanaan kan madaa'an namoonni kun amma kana hospitaala giddaa ayyaanatti yaala fudhataa jiru. Hojjetaan hospitaala giddaa ayyaanaa kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene takka waa'ee namoota miidhaman kanaa akkas jedhu. Kan amma emerjensii kutaa emerjensiitti baay'een keessatti dhiiguudhaan yaalamaa jiran immoo nama 5tu yaalamaa jira. Hospitaala keessa kan geerreeffa nama 5. Namoonni 5 kun namoota akkamiiti? Fakkeenyaaf amma Tolaa kan jedhamu abbaa qabeenyaati magaalaa giddarraa magaalaa Naqamteetti galee kan inni dhaame asiin morma bitaatiin dhaamee morma mirgaatiin ba'ee qoma isaarra dhaamee karaa dudduubaatiin ba'ee kan du'an keessa Baabbuu yookaan Ahmad Maamudee kan jedhamu immoo garaa isaarra dhaamee karaa dudduubaatiin kan ba'e inni tokko immoo morma isaa gara olii gara morma jalaatti dhaamee karaa duddaa ba'e. Maqaan namoota 5 hafanii inni tokko Nuurii jedhama tokko immoo Baabbushee Musafaa jedhama To'aad Juwaar jedhama. Tokko immoo Adiyoot kan lubbuun jiran keessa. Warri du'an kuni qaama isaanii bakka kam rukutaman laata? Hundi isaanii kan mudhii gadi dhaaman jiru. Walii galli walumaa gala kan du'an shananuu mudhii waliidha kan isaan dhaaman. Warri dhukaasa kanaan miidhaan irra gahe kan isaan kumatan humna faannoo finxaaleeyyiiti. Obbo Alaamiroo Akkalee jiraataa aanaa giddaa ayyaanaa ganda Andoodee Dichootti dhalatanii akka guddatan dubbatu. Ajjechaa kana kan raawwate humnoota finxaaleeyyii faannooti wanti jedhamu garuu dhugaa irraa kan fagaatedha jedhu. Faannoo yemmuu alku kauna seeraa kanu. Akkas jedhu Obbo Alaamiroon. Faannootu akkas godhe kan jedhu dhugaarraa kan fagaatedha. Garuu yeroo mara qabeenya namaa saammachuu warri fedhan yakka kana raawwatanii jiran anaan argachuu dhiisuus dandeessa. Amma kanan jiru qonna koo keessa dhaabbadhee siin dubbataa jira. Egaa maqaa amaaraatiin hanna kan raawwatan jiraachuu malu. As faannoon hin jiru. As kan jiru nu qonnaan bultoota kanaaf immoo raayyaa ittisa biyyaatii jedhu. Imaltoonni kun akka dubbatanitti silaa kan isaan Naqamtee ka'uun Angarguuteerraan gara giddaa ayyaanaa deemaa turan hammeenyi yookiin du'a ga'ii dhaqqabuuf akka turedha. Akka jiraattonnii fi ogeessi fayyaa hospitaala giddaa ayyaanaa jiranitti namoonni giddatti miidhaan ajjechaa fi madoo isaan irra ga'e kuni du'a ga'iidhaaf Naqamteerraa gara giddaa ayyaanaa deemaa turani. Kanas yoo ibsan kamisa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannoo kiiramuu buufatanii turan keessaa gananii faannootti dabalamuuf deemaa turan jedhan konkolaachisaa konkolaataa fe'umsaa Mahammad Abdiyyuunee jedhamu kan maatiinsaa sababa rakkoo nageenyaa giddaa baqatanii Naqamtee jiraatan erga butanii booda ajjeesuu himani. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa gananii balaa kana geessan jedhaman kun ajjechaa kana aanaa kiiramuu ganda qoqossee buufata sakattaa qoqossee irrattis milishoota irratti dhukaasuullee ogeessi fayyaa hospitaala giddaa ayyaanaa kun dubbatanii jiran. Reeffa konkolaachisaa Mahammad Abdiyyuunee miseensonni poolisii Oromiyaa fidanii giddaa ayyaanaa ganda duwwaa tokkotti gaafa kamisaa awwaalamullee dubbatanii jiran. Ajjechaa giddaa ayyaanaatti jimaata raawwate kana paartiin adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseenii balaaleffatee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii yeroo kan adda bilisummaa Oromooti. Ajjechaa kana maqaa faannoon kan raawwataa jiru humnoota mootummaatii jedhu. Qaama kamiin raawwatame kan jedhuuf hidhattoota Amaaraadha haa jedhamu malee afaan Amaaraa kan dubbatu hundi hidhata Amaaraadha jechuu hin dandeenyu. Maaliif uffata leenjarii poolisii federaalaa ni uffatu kan jedhamullee waan keessa jiruuf jechuudha. Kanaafuu kun shirrisaa gola mootummaa keessa ta'uu namatti agarsiisaa jechuudha. Haleella giddaa ayyaanaa dichootti mudate kana bulchiinsi aanaa giddaa ayyaanaallee beeksisee jira. Obbo Waggaarii Gudayyaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaati. Odeeffannoo sirriidha. Konkolaataa magaalaa Angarguutii irraa gara magaalaa ayyaanaatti deemaa jiru irratti gara dichoo keessatti
Finxaalayyaa Amaaraadhaan haleellaan irratti raawwateera. Kanaanis hanga ammaatti lubbuun nama 5 darbeera. Namoonni afaan 5 tokko ta'anis miidhaa guddaan irra qaqqabee hospitaala jiru. Finxaaleeyyiin kun faannoo akka ta'an kan dubbatan obbo Waggaariin kaayyoon isaanii sabaa fi sabaa walitti buusuu akka ta'ellee dubbatanii jiran. Inni biraan waa'ee ajjechaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa gananiin kan kiiramutti raawwatee jedhamedha. Taateen kun kan raawwate ta'uu isaa qabatamaadha. Namoonni irra dhufaa jiranii kunis gosa sana yookiin boo'icha sanaa fi deemaa otoo jiranii fi gochi kun kan irratti raawwatame kan jedhu odeeffannoon akkasiin jiraata jechuudha. Uummannis miira keessa galee ganamaarraa xiqqoo gaaffii adda addaa dhiyeessee raayyaa ittisa biyyaatiif fi bulchiinsa naannoo kana jiruufis isaanis isaan keessaa miliqanii yookaan immoo raayyummaa isaanii gananii deemaa osoo jiranii gocha kana kan raawwatan ta'uu isaanii raayyaamtuu haasaa taasiseera yookaan amaneera jechuudha. Koomishiniin mirgoota namoomaas ajjechaa giddaa ayyaanaa akka qorataa jiru kan hime yoo ta'u, koomishinichatti hoogganaa waajjira damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa haleellawwan hidhattootaan naannolee daangaa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa daangessiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Kaaba Itoophiyaa keessatti erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame waggaa tokko ta'us ammayyuu biyyattii keessatti yakki waraanaa yakki farra namoomaa raawwachaa jiraachuu isaatii fi nageenyi biyyattii haala gaafachiisaa keessa akka ta'e jira jechuudhaan dhimma Itoophiyaa irratti kan hojjetu gareen ogeessotaa Komishinii Mirga Namoomaa har'aa ibsa baaseen beeksisee jira. Mituqquu Fiqaaduu gabaasa Associated Pressiin qophaa'e akka ittaanutti qindeessee jira. Waliin caqasnu. Komishiniin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii sadaasa 3 bara 2023 gabaasa baase keessatti fuula 21 irratti yakkoonni baay'ee suukkaneessoo ta'an qaamota waraana keessatti hirmaataniin raawwatamuu isaa isaan keessaas ajjechaa jumlaa humnaan gudeeddii beela manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa fi hospitaalota mancaasu akkasumas humnaan qeerraa buqqisuu fi hidhaa akka turedha. Dura taa'aan komishinichaa Mohaammed Chaane gabaasa haaraa har'aa bahe irratti wayita ibsa kennanitti waliigaltichi mallatteeffamuun tarii sagalee waraanaa callisiisuu danda'us waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan Tigraay keessatti uumamee ture ammayyuu nagaa hunda galeessa fiduu hin dandeenye. Haalli Itoophiyaa ammayyuu garmalee hamaadhas jedhan. Itti dabaluunis haalli jeequmsa biyyattii keessaa amma gara biyyaalessaatti ol